Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production waa'ee qe'ee turizimii addunyaa filatamtuu bara 2023 maal beek kanaan wal qabatee sagantaa qindeeffannee qabna hanga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya Siinqee Production subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaan turizimii addunyaa UNWTO leephisiin qe'ee turizimii addunyaa kan bara 2023 hunda caalaa jaallataman keessaa tokko gochuun filateera. UNWTO'n maqaa qe'ee turizimii hundarra filataman Best Tourism Villages jechuun qe'ee hawwatoo ta'an addunyaarraa dorgomsiisuun filachuu bara 2023 jalqabe. Amma marsaa sadaffaan gaggeeffameera. Marsaa sadaffaa kanaan gandoonni yookaan qe'ee 260 guutummaan addunyaarraa dorgommiif galmaa'anii qe'ee 54 filatamaniiru. Qe'ee kunneen kora waggaa UNWTO onkololeessa keessa magaalaa Samarkand Uzbekistaanitti gaggeeffame irratti ture kan filatamanii beekamtiin kennameef. Leephis ulaagaawwan madaallii 9 kaa'aman guutuun kan filatamtes wayituma kana ture. Ulaagaaleen 9 kunneenis qabeenyawwan aadaa fi uumamaa, qabeenyawwan aadaa sana beeksisuu fi kunuunsuu, hawaas dinagdee fi naannoo walitti fufiinsa qabu qabaachuu, misooma turizimii fi bu'aa uummanni irraa argatu walitti hidhuu, bulchiinsaa fi baadiyaa turizimii hawwatu akkasumas bu'uuraalee misoomaa fi neetworkiiwwan barbaachisoo qabaachuudha. Itoophiyaarraa qe'ee turizimii addunyaa bara 2023 taatee kan filatamte Leephis qofadha. Afrikaarraa ammoo bara kana qe'ee lamatu filatame. Tokko qe'ee Leephis Oromiyaa Itoophiyaarraa yoo taatu kan lammaffaa ammoo Masirirraa qe'ee Daashoor jedhamtudha. Itoophiyaan waggaa 3 darban qe'ee turizimii addunyaa 3 tarree UNWTO turizimii filatamoo addunyaa keessatti galmeessifteetti. Isaanis bara 2021 Shawaa Lixaatti kan argamtu qe'ee Wancii, bara 2022 ammoo Gojjam naannoo Amaaraatti kan argamtu qe'ee Chooqqeedha. Leephis waan maraa caalaa qabeenya uumamaa maaltu jira? Akkamitti ammoo eegamaa jira? Faayidaa uummataaf ammoo oolaa jira? Kanneen jedhaniin ilaalamee bara kanas qe'een Leephis filannoo UNWTO taateetti. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 160 irratti godina Arsii Lixaa aanaalee Arsii Nagallee fi Qoree gidduutti argamti jedhu adda durummaan waggaa 13 dura qabeenya uumamaa fi aadaa qe'een kun qabdu kunuunsuu fi misoomsuu kan jalqaban Obbo Dhaqqaboo Daallee. Obbo Dhaqqaboon hoogganaa dhaabbata kunuunsa eegumsaa fi misooma qabeenya uumamaa irratti hojjetu Anseedaa jedhamuuti. Akka hoogganaan dhaabbata kanaa jedhanitti qe'een turizimii addunyaa Leephis gandoota 4 aanaalee godina Arsii Lixaa, Arsii Nagallee fi Qoreerraa ta'an 4 walitti qabamuun kan hundeeffamtedha. Gandoonni kunneen Ashookaa, Aagaa, Leephisii fi Deemaa Sardoo kan aanaa Qoree irraa ta'edha. Qe'ee turizimii addunyaa kan taate Leephis magaalaa guddoo biyyaa Finfinneetti dhiyeenya qabaachuu qofa osoo hin taane magaalota turistii akka Hawaasaa fi Shaashammanneettis dhiyeenya irratti argamti. Dabalataanis turistoonni paarkii Abijaataa Shaallaa fi uumamaa achi keessa jiru daawwachuuf deeman qe'ee turizimii addunyaa Leephisiin baay'ee dhiyeenyatti argatu. Haroon Laangaanoo fi qe'een turizimii addunyaa Leephisis walitti dhiyoo qofa osoo hin taane fuullee waliiti. Namni haroo guddaa biyyattii bishaan qulqulluu qabuu fi teessumaa fi uumama hawwataa qabaachuun beekamu Laangaanoo daawwachuuf manaa bahee ollaa kan jirtu Leephisiin daawwachuun amma dhakaa tokkoon simbira lama isa jedhan ta'a.
Kan biraan qe'ee Leephis Itoophiyaa keessaa bakkeewwan tuuristoonni daawwatan jedhamanii kaartaarra galan keessaa tokko taate. Urgaa qe'ee baadiyaa, laggeen, uursaan, simbirroota wacan, jaldeessa buukumsu, weennii koorrisu, dhala muka nyaataman akkasumas bineensota bosonaa daawwachuuf warri dharra'an qe'ee turizimii addunyaa taate Leephis daawwachuun dharraa isaanii bahuu danda'u jedhu obbo Dhaqqaboo Daalee. Yoom kana qofa jiruu baadiyaa keessa darban yaadachuuf, oraasuma qabee fi ciicoo urgeeffachuuf, gaaddisa uumamaa jala boqochuuf, aanaa haa dhufuu jaalala haadhotii baadiyaan qalbii wal'aannachuuf maaltu Leephisiin qixxaataa jedhu. Walumaa galatti yoo qe'ee Leephis deeman yoo xiqqaate kanneen armaan gadii daawwachuuf yookiin itti qalbii ofii haaromsatu jedhu obbo Dhaqqaboon. Qe'ee Leephis kanatti aadaa jaarraa hedduuf hawaasni Oromoo ittiin beekamu guluffii fardaa gara hawwata turizimiitti jijjiirameera. Qe'ee Leephis kanatti aadaa jaarraa hedduuf hawaasni Oromoo ittiin beekamu guluffiin fardaa gara hawwata turizimiitti jijjiirameera. Dirree guddaa fi miidhagaa bosonaan marfame keessatti fardeen faayaman hawaasa naannichaatiin akka fedhii daawwattootaatti qophaa'udha. Dirreen guluffii fardaa kun wantashee jedhama. Guluffii yookaan garmaamiin fardaa yeroo dhaabbataa ta'etti qophaa'ee kan namoonni dhiyoo fi fagoo irratti argaman ni gaggeeffama. Kun faaruu fi qophiiwwan aadaa garaagaraan dabalamee sagantaan kan gaggeeffamudha. Karaa biraan ammoo namoonni guyyaa barbaadan farda gulufsiisuu barbaadan fedhii isaanii irratti hundaa'ee abbootii qabeenyaa faradoo tajaajila kennuu irratti waldaan gurmaa'inaa fi leenjii fudhataniin dhiyaatu jedhu obbo Dhaqqaboon. Waldaan faradoo qophaa'ee jira waan ta'eef garmaammiin fardaa yeroo yerootti qophaa'a. Isas daawwachuun ni danda'ama. Yeroo addunyaatti beeksifnus Leephis Horse Riding Village kan jedhu fincaa'aa Leephisittis daballee dhiyeessine jedhu obbo Dhaqqaboo Daalee. Qe'een kun akka mandara hawwata turizimii baadiyaa sadarkaa addunyaatti itti beekamtee fi maqaayyuu kan ittiin argatte fincaa'aa Leephis kanaan akka ta'e UNWTO fuula marsariitii isaarratti ibseera. Fincaa'aan kun bosona kunuunsuu fi eegumsi taasifamu keessaa tabba irraa yeroo dhangala'u sagaleen isaa kan uumama naannoo sanaa waliin miidhagina addaa qaba. Bosona uumamaa nama hawwatutu jira. Bosonni uumamaa fincaa'aa Leephis kana marsee jiru miidhagina addaa dabalaaf namni isa daawwachuu danda'a. Teessumni lafa isaallee baay'ee nama hawwata. Simbirroonni adda addaa baay'ee mimmiidhagoo ta'anis ni jiru. Bosaa'eewwan adda addaas akkuma kana qabeenya bosonichaa keessatti argamanidha. Kanneen akka qeerransaa, gadamsaa, jaldeessa, qamalee, borofa, harroolee kunneen hundumtuu Leephisitti argamu. Bocawwan dhagaa dhadhaabbatan durii qe'ee turizimii addunyaa 2023 kan taate Leephis keessa dhakaawwan dhaabbatan tikil dingaay bocaa fi barreeffama durii ofirraa qaban jiraachuu dubbatu obbo Dhaqqaboon. Soodduu durii bobboca adda addaa ofirraa qabanii fi dhedheeroon baay'eetu tikil dingaay jedhaman jiru. Namoonni yookaan turistoonni gara qe'ee Leephis yoo deeman kan argan yookaan daawwatan biraan qilxuu uumama addaa qabu tokkodha jedhu obbo Dhaqqaboon. Muka hiddi isaa tokkicha ta'e dameen isaa bakka hedduu ga'utu jira. Qilxuu re'ee jedhama. Mukti kun karumarra jira daawwachuu danda'u. Deeggarsa dhaabbata gargaarsaa USAIDtiin bara 2010 waggoota 13 dura hojiin qe'ee Leephis kana hawaasa naannichaa waliin kunuunsuu fi eegumsa taasisuun akka eegalame kan dubbatan hoogganaan Anseedaa obbo Dhaqqaboon. Hawaasichi kunuunsa naannootiin alattis aadaa miidhagaa madda hawwannaa turistootaa danuu qaba. Ministeerri Turizimii Federaalaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan ogeessota arguun ulaagaa barbaachisu guutamuu qabu qabaachuu isaa erga qoratee adda baasee booda mandara 7 Itoophiyaan dorgommii dhiyeessite keessaa Leephistu mo'ate. Ulaagaan hawaasni addunyaan baafate sana kan guutee argame Leephisi.
Isaan keessaa tokko aadaa naannoo sanaa tursiisuudha. Leephis uummata aadaa isaa tikfatee fi qabeenya uumamaa isaa kunuunfatee asiin gahedha. Hawaasni qe'ee turizimii addunyaa Leephis keessa jiru kan qonnaan jiraatanidha kan jedhan obbo Dhaqqaboon hawaasa sana caalaatti bu'aa barbaachisu irraa argatee itti fufinsaan akka kunuunsu gochuuf ammallee wantoonni guutamuu qaban akka jiran kaasu. Naannoo sana karaan aspaaltii ta'uu baatus kan achi geessu ni jiru. Kallattii lamaan karaan achi deemamuu danda'amu. Karaa aanaa qoree kan gadi dhufamu jira. Nagallee Arsiin illee deemuun ni danda'ama. Daandiin Leephis geessan kunneen sadarkaa isaanii kan eeggatan waan hin taaneef fooyyessuu barbaadu. Sulula Qinxamaa Afrikaa Bahaa kana keessa loojiiwwan hedduu akka jiran ni beekama. Isaan keessaa dhiyeenya kan jiru Laangaanoo irratti loojiin hedduutu jiru. Karaa biraatiin magaalaan Shaashammannee dhiyeenyarra jira. Magaalaan Arsii Nagallees jira. Magaalaa Finfinnees taanaan dhiyoo waan ta'eef namni oolmaan daawwatee deebi'ee galuu ni danda'a. Haa ta'u malee qe'ee Leephis keessa bulanii guutummaatti tuullaa aadaa fi qabeenya aadaa jiran sirriitti daawwachuuf bakkawwan tuuristoonni boqotan dabalataan ijaaramuu barbaachisa. Warri miilaan gaara bahanii bosona seenanii qabeenya achi bulanii uumama daawwachuu barbaadan jedhanii ammoo kaampii gochuun ni jira. Warri miilaan gaara bahanii bosona seenanii achi bulanii uumama daawwachuu barbaadan jedhaniif ammoo kaampii gochuun ni jira. Akka waliigalaatti bu'uuraaleen misoomaa kana caalaa fooyya'uu qaba. Sababiin isaas qe'een kun beekamtii addunyaa waan argatteef keessummaan akka waliigalaatti bu'uuraaleen misoomaa kana caalaa fooyya'uu qaba. Sababiin isaas qe'een kun beekamtii addunyaa waan argatteef keessummaan daawwataan baay'achuu mala. Karaa keenyallee qaamni mootummaallee hawaasnii fi abbootiin qabeenyaallee waan hojjetamuu qabu akka hojjetan gaafannaa jedhu. Qophii Siinqee Piroodakshinii irraa isiniif dhiyaate. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Siinqee Piroodakshin Subscribe, Like, Share gochuu hin dagatinaa.